gosa barnoota baratan keessaa barnoota gadaa hayaat akka nyaataatitti sirriitti soorattee jirti jechuu dandeenya. Akka bishaaniititti yookaan akka aannanitti jennuura hayaat. Sirriitti dhuddee jirti jechuu dandeenya. Mee har'a mata duree baratan keessaa ka isheetti tole filattee nutti himti. Isinis sirriitti dhaggeeffadhaa. Mee ijoolleetti naa himi. Tole adaadoo har'ammoo barnoota gadaa keessaa mata duree tokko si fideetan jira. Garummoota adaadoo mee yeroo hedduu gadaa jennamiti hiree dhugaadha. Gaafa kana jennu immoo gadaan yookaan immoo sirni gadaan kuni maal jechuudha gara mata duree isaatti darbuun keenya fuula duraa mee maal jechuudha matumti isaayyuu gadaa yookaan sirni gadaan kun maal jechuudha waan jedhu kun gaaffii nutti uumuu qaba waan ta'eef iyyuu gadaa yookaan sirna gadaa jechuun sirna ittiin bulmaataa uummata Oromooti. Gara mata duree keenya har'aatti gaafan siif dabaru immoo odaa. Mata duree odaa jedhamu si fideetan jira. Gadaa keessatti mukkeen ulfootaan hedduutu jiru. Isaan keessaa inni tokko odaadha. Oromoon odaa akka mallattoo Oromoo fi Oromiyaatti ilaala. Kana gaafa jennu maal jechuu keenyaati akka mallattoo Oromoo maaliifi mukni odaan kun saba Oromoo duwwaaf kenname. Amma gara Sidaamaa kana gara Beenishaangul kana yoo deemne mukni odaan kun hin jiru. Maaliifiyyuu kennaa uumama uummata Oromootiif duwwaa kennameedha waan ta'eef. Akka Oromiyaatti kan jenneef immoo fakkeenyaaf namni sabni isaa Oromoo ta'e tokko biyya fedheeyyuu osoo jiraate biyyi isaa biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina barbaade ta'uu danda'a. Mukni odaan kuni amma Kanaadaa deemtee hin argatta hin argattu. Ameerikaa deemtee hin argatta hin argattu. Biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti argama. Oromiyaa keessa duwwaa malee naannoo Affaaritti hin argamu fakkeenyaaf naannoo Sidaamaa kanatti hin argamu. Maaliif Oromiyaa keessatti godinoota adda addaa argama waan ta'eef kanarraa darbee sababa kanarraa ka'uudhaan akka mallattoo Oromoo fi Oromiyaatti kan ilaalu eenyutu uummanni Oromoo jechaadha. Akkasumas immoo egaa ka uummanni Oromoo kuni akka mallattoo ofii godhee kan ilaaluuf sababa adda addaa qaba. Sababoota ijoo keessaa muraasa yoo sitti dubbadhe inni tokkoffaan odaan muka uumamaan lallisaadha. Kana gaafa jennu reefuu dhaabanii reefuu bishaan obaasu miti. Uumamumaan lallisaadha. Maaltu mukni odaan kun? Inni biraan immoo yeroo hedduu jechuudha. Yeroo hedduu mukni odaan kuni dameewwan isaa bal'atee waan lafa ga'uuf xiqqoo lafa ga'uuf xiqqoo taafaaf wanta ta'eef dubbiin achi jalatti dubbatan abbaan gadaa fa'aa achitti ijjitti dubbatan sun baay'inaan illee alatti hin dhagahamu. Baay'inaanis bakka itti hin dhagahamu. Sababa lammaffaadha inni kun. Sababni inni itti aanu immoo odaa jalatti bineensonni akka jawwee, lootii, boofaa fa'aa waan hin jiraanneef jalli isaa jechuun nama sodaachisu. Odaa jalatti taa'uun nama sodaachisu. Amma fakkeenyaaf namni tokko taa'u feenaan wayyoo maaltu as jira jedhanii fa'aa. Waan atti bahinnaa jettee fa'aa lallaaltan. Ani namoota sana keessaa dhuguma dubbachuudhaaf ishee tokkodha. Maaliif nan sodaadha maaliif osoo wanti tokko na qabee yoo jedhee taa'uun kun fuula dura yeroo hedduu bakkuma hundatti mana kiyyatti illee haa ta'u waan taa'u fennaan maaltu bakka kanatti jira laata jedhee nan soqadha. Kanaafiyyuu boofaa, lootii, jawween kun fa'aa waan hin jiraanneef iyyuu achi jalatti taa'u sodaan qabu. Akkasumas immoo odaa jalatti bineensonni kanneen akka jaldeessaa, weenii, qamalee fi kan kana fakkaatan illee waan irratti hin jiraanneef jalli isaa baay'ee tokko qulqulluudha. Dhugaa qulqulluudha. Inni biraan immoo odaan inni kun immoo sababa ajaa'ibaati. Maal dhabee odaan halkan daraara. Halkan lalisa. Halkan daraaras halkan lalisas. Kun immoo maal agarsiisa abbaan gadaa fa'aa dubbii yookaan immoo iccitii jechuun iccitii tokko haasa'an teera jalatti achi jalatti kan haasa'an guyyaa iccitii achi jalatti haasa'an namatti kennuu dhiisuu isaati. Iccitii eeguu isaati. Iccitii. Maaltu halkan balee daraaru yookaan immoo lalisuun isaa jechuudha. Sababni inni biraan immoo odaan
akka salphaatti bakka waan hin dhufne kana bakka jechuun beektaa gaafa roobni roobu bagam jedhee iji sana hin beekamtee kajettu akka salphaatti illee waan of jalatti hin dabarsineef iyyuu odaa yeroo roobaas jalatti taa'uun yookaan jalatti dheessuun rakkoo qabu akkasumas immoo egaa waa kana dubbanni meemee Oromoon sababoota kanarraa ka'uudhaan mallattoo ofii kan godhe mee Oromoon ijoollee mee isinillee itti aadaa Oromoon egaa sababoota kanarraa ka'ee mallattoo ofii godhate jalatti immoo maal fa'aa raawwataa gaafii jedhamuuf immoo jalatti odaan Oromoon odaa jalatti seera tumee ummataaf labsa seera tumee ummataaf labsaa waan mari'ati sana murteessee baalli yookaan immoo aangoo waliif kennas walirraa fudhatas maalidhaan jaalalaan inni biraan immoo maalidhaa fakkeenyaaf dabballeerraa gara gaammee xiqqaatti hidhamteere gaammee xiqqaarraa gara gaammee gurguddaatti kuusa raab doori gadooma akkas jecha gaafa itti fufuu maalidhaa waggaa 8 mitiire gaafa gulantaa tokkorraa fakkeenyaaf gaafa gulantaa dabballeerraa gara gaammeetti yookaan immoo kuusarraa gara raabaatti gaafa darbanii jalatti ayyaaneffatu yookaan immoo jalatti jiila isaan jilatan sanatti jalatti raawwatu maaliif muka akka mallattoo ofii godhatu muka isaanidha muka uumamaan isaaniif kennameedha wanta ta'eef kennaadha ajaa'iba waan ta'eefidha kana saboota kanadha jalatti illee kana fa'aa raawwataa akkasumas immoo odaa jalatti maal dhabeetta adaadha odaa jalatti mukni kamuu biqilee guddachuu ni danda'a maal jalatti odaa jalatti akkasumas immoo coobni isaa mukkeen xixiqqoo quucarsuu dhabuun isaa immoo maal agarsiisa sabni Oromoon yookaan immoo uummanni Oromoon guddaa ta'e yookaan immoo saba baay'ee ta'e saboota xixiqqoo hammatee yookaan immoo of bira hammatee yookaan of bira godhee jiraachuusaa agarsiisa mallattoo maaltu coobni isaa mukkeen xixiqqoo quucarsuu dhabuun isaa jechuudha inni biraan immoo odaan firiin isaanii nyaatamaa jennee irra ni nyaatama waan odaan firii kamii jechuun waan kamiyyuu jalatti biqilee guddachuu waan danda'uuf firii kamiyyuu jechuudha odaa jalatti immoo maaltu jira beektaa adaadha bishaantu jira bishaan bareeda qabbanaa kan namatti dhuga namni horiinis namnis hin dheebatanillee hin beelaanillee firii isaa nyaachaa bishaan isaallee dhugaa beelaa ba'u yookaan immoo hin dheebatanillee hin beela'anillee jechuudha faayidaa akkasii qaba akkasumas immoo odaan immoo Oromoon immoo jeedha jaallata akkuma isin jedhee bishaan waan jiruuf iyyuu jeedha jala isaa Oromoon akka jedhee odaadha farsa odaa farsa odaa waa sadii qabaa sadanuu ofirraa qabaa gaaddisa caayaa qabaa gubbaa firii qabaa jalaa bishaan qabaa jechuun farsa eenyutu uummanni Oromoo eenyudhaaf muka odaatiif jechuudha egaa kana jennee itti fufnee odaan kun immoo bakka kamitti argamaa jettee iddoo argama isaa yoo na gaafatte odaan jechuun barattoonni tokko egaa akka dhaamsaatti kuni barattoonni tokko gaafa waa'ee odaa kana yeroo hedduu ni baratu barnoota gadaa kana irratti waan ta'eef iyyuu odaalee shantu waamama roobaa bisiil nabee bulluq bultum kuni fa'a waan waamamuuf yeroo kana maal yaadu beektaa ijoolleen odaan kuni lakkoofsaan shan duwwaa kan jiraatu itti fakkaata akkasumatti odaan lakkoofsaan qabu kumaa kitila odaan lakkoofsan qabu kumaa kitila bakka argama isaanii yoon sitti immoo odaa roobaa godinoota jiran keessaa odaawwan jiran keessaa isa guddaadha jechuun isa ijoodha waan ta'eef yeroo hedduu isa jalatti jiloonni gaggeeffamu odaan roobaa godina Baalee aanaa Gindheeritti argama maaltu odaan roobaan odaan nabeen immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Dukam odaa Bisil godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan odaa bulluq horra guduruu Wallagga aanaa horree bulluq odaa bultuum godina Harargee Lixaa aanaa odaa bultuum odaa doogii godina Iluu Abbaabor odaa doolaa godina Gujii Bahaa aanaa doolaa wayyuu odaa borbor godina Booranaa odaa garaadoo godina Walloo odaa hullee godina Jimmaa odaan kumaa kitila waan ta'eef ijoollee dubbannee fixu dhugaa isaan shanan isaan bebbeekamoodha malee odaa hedduutu jira isaan shanan garuu
irra deebiitii sirriitti ijoolleedhaaf naa ibsi. Shanan qofa. Isaan shanan hedduutu jira garuu bebbeekamoon kanniinii jedhiitii ijoolleen akka sirriitti qalbifataniif itti naa himi. Tole. Odaan kumaa kitila wanta ta'eef ijoollee amma warreen ijoo ta'an shanan duwwaa isinitti hima. Odaan roobaan godina Baalee aanaa Gindheeritti argama. Inni tokko odaan nabeen immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Dukam. Odaan bisil immoo godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan. Odaa bulluq godina Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Horree Bulluq. Odaa bultuu godina Harargee Lixaa aanaa Odaa bultuu. Toleet barnoonni safuus jira mitire? Yeroo nuti barannutti barnoonni gadaatis barnoonni safuutis hin jiru. Safuun kun maal barsiisaa? Maal fa'aa irraa hubatte? Safuun kuni bu'aa hedduun of kennee jira. Ijoolleen akka amala gaarii, amala babbareedaa ta'an akka gonfatan baay'ee tokko gargaareera maartuu barnoonni gadaan kun. Barnoonni safuu kun beekama baay'ee tokko namatti tola. Haala gaariin illee yoo ijoolleen qayyabatan baay'ee tokko yeroo jalqabaatiif gaafa dhufu baay'ee tokko cimaa nutti fakkaate hiriyoota keenya waliin jechuudha. Amma garuu baay'ee salphaadha wanta ta'eef qo'annaa waan hundiyyuu salphaadha. Fakkeenyaaf ati amma galgala karoora tokko karoorsitee ciistee ajanne karoorri keessa maalidha? Fakkeenyaaf galgala push-up kudhan yookaan isa akka jedhanii hojjetan beekta'e isaa al-kudhan nan hojjedheettee sirriitti sammuu kee amansiistee karoorsitee hin ciistee ajanne yookaan ni rafte. Ganama gaafa kaatu ni hojjetta. Kudhan saanuu guutummaa egaa fixxee booda mee 11ffaanuu maal fakkaata laata? Mee akkam natti cimamoo natti hin cimu jettee xiqqoo hojjechuu miti xiqqoo iyyuu akkasitti ol hin kaatu. Maaliif sammuu kee 10 duwwaa amansiistee wanta ta'eef kanaafiyyuu hamma sammuu keenya amansiisneedha kan nuti dandeenyu. Ani amma maatiin koo Oromiffan beekanii anatu danda'a. Maaliifi nan danda'ee ka'eera nuu danda'ee kan jiru. Dandeettee dhugaadha. Dadda'uu qofa aree waa hedduu nu barsiisaatu jirta. Kanaafuu ijoolleen miira nan danda'a jedhu gonfachuu qabu jetteetiin gorsitaan jechuudha. Galatoo. Dhageettanii miti ijoollee. Waan kamirrattu nan danda'a jettaniitiin yoo kaatan ni dandeettu jechaa jirti. Eenyu? Hayaat. Afaan Oromoo namni ishee barsiisee hin jiru. Mana keessatti jechuudha. Mana isaanii keessatti namni beekus hin jiru. Isheen garuu afaan Oromoo beekurra dabartee waa hedduu ittiin qo'achaa jirti. Obbolaa isheetis maatii isheetis ittiin barsiisaa jirti. Ijoolleen biroo immoo kana fakkeenya guddaa godhattanii afaan keessan jabeeffattanii waan beektan ijoollee biroos ittiin barsiisaa itti fufuu qabdu. Har'a isin qofaa miti. Anis barnoota akkamiin argadhe seetan baay'ee natti tolee jira. Isinittis akka tole abdiin qaba. Tole qophii keessummaa keenya har'aa raawwachuudhaaf deemna yookaan xumuratti fidaa jirra. Xumuruu keenyaan duratti Hayaat gorsa gaarii isin gorsiteet qophii keenya gorsa isheetiin raawwannaa jechuudha. Maal nuun jetti laata? Maal isiniin jetti laata? Walumaan dhaggeeffannaa nu faana tura. Hayaat naa gorsime ijoollee. Gama barnootaanis haa ta'u, gama naamusaanis haa ta'u, gama wal gargaaruunis haa ta'u sii kennee jira carraasaa. Gorsiin ijoollee. Ani ijoollee gorsuu nan barbaada. Gorsi maanguddootaan kan bareedu ta'us carraasaa waan argadheef iyyuu nan gorsa ijoollee barnoota keessanitti jabaadhaa qo'adhaa. Gaafa namni ati hin qo'attu maaf hin qo'anne bor qormaata miti jedhee hamma namni isinitti mutti hin eegina. Ofiin qo'adhaa. Ofiin qo'achuu qabdu waan barattan kanas galtanii yookaan immoo yeroo qabdan sanatti seeraan itti fayyadamtanii qo'achuu qabdu. Yeroo keessan hin qisaasessinaa. Maaliif yeroo warqeedha wanta ta'eef jechuudha. Ijoollee barnoota keessanitti jabaadhaan jedha. Maatii keessanis gargaaraa. Waan haati keessan yookaan immoo waan abbaan keessan jedhan dhagahaa hin didinaa. Waan hedduu irraa baradhaa. Yoo balleessitan illee balleessaa keessan amanaa. Yoo balleessaa keessan amantan inni guddaan balleessaa keessan amanuudha wanta ta'eef iyyuu
balleessaa keessan amanaa immootu gaafan kana jedhu waa balleessaa jechuu ko osoo hin taane hin balleessina akka tasaa dogoggortanis haa ta'u yoo balleessitan balleessaa keessan amantanii sorry dhifama osoo hin beekine yookaan immoo beektanis yoo ta'e anoo beekaan godhe maaloo dhifama naa godhi jettanii dhifama wal gaafadhaa maaliif inni guddaan balleessaa keessan amanuu fi dhifama gaafachuu keessanidha waan ta'eef iyyuu kanuman jedha galatoomaa. Tole ijoollee qophii keessummaa keenya kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaatiin turre har'a xumurree jirra. Yeroo biraa qophii biraa ammoo qabannee isiniif dhiyaanna. Ammasittuu qophiilee hafan wajjin turtii gaarii nagaatti ijoollee.